Tole amma yommuu eegaltan start button warri window 8 yookaan 7 fayyadamtan start buttoniitti fayyadama. As garuu window 10 irratti type here kan jettu yookaan immoo ka 0 fakkaatu kan irratti hin cuqaasnaa. Sanaan booddee Pythonii keenya erga feenee booddee Python jennee hin barreessina. Yommuu san IDL Python jedhee desktop app ta'uusaa beeksisee nuuf fida. Sanaan booda irratti right click yookaan right click run as administrator yes jennee hin banna. Yookaan immoo asuma irratti Python jennee booddee click goonee irratti cuqaasa bitaatiin banuu hin dandeenya. Akka haala kanaan hin banna jechuudha. Haala kanaan eega banneen booddee yeroo jalqabaadhaaf yommuu barreessinu hello jechuudha yookaan waliin taphachuudha yookaan waliin dubbachuudha. Kanaaf iyyuu computer kana waliin karaa Python language walii galuudhaaf jalqaba print jennee hin barreessina. Sanaan booddee mallattoo bantuudhaa fi cuftuu tokko gidduudhaatti immoo mallattoo waraabbii lama eega gashine mallattoo waraabbii lamaan gidduu san irratti hin barreessina. Maal jennee hello Ethiopia jennee hin barreessina. Sanaan booddee Python programming kun deebi'ee nu waliin communicating godha yookaan immoo hello Ethiopia akka jedhu sana print nu godha jechuudha. Akka bakka hello world bakka busne jechuudha. Hello Ethiopia. Sanaan booddee ammas print jennee mallattoo cuftuudhaaf bantu gidduutti immoo mallattoo waraabbii eega gashineen booddee ammas deebinee hello Oromia hin jenna. Sanaan booda enter gaafa jennu hello Ethiopia hello Oromia jedhee baasee jira. Sadaffaa irratti yoo barbaanne print hello hello world jechuu hin dandeenya. Yoo fakkeenyaadhaaf ta'ee biyya keenya fakkeenya isinii fudhe hello world kana Python programmingiidhaan hello world programmii tokko run goone jechuudha. Kutaa sadaffaa irratti immoo haala kamiin user irraa inputii fudhanna akkasumas immoo bakkee kamitti koodii barreessuun nu mijata akka jedhu ilaalla. Agasiinuu nagaa naaf ta'a. Isinin jaalladha. Nagaatti.